Baankiin Gadaa yaa'ii waliigalaa abbootii aksiyoonaa idilee lammaffaa fi yaa'ii ariifachiisaa lammaffaa geggeessee jira. Kora kanarratti abbootii aksiyoonaa fi bakka buutonni baankii biyyaalessaa dabalatee qaamonni garaagaraa argamanii jiru. Hudii Musaa Tordofe. Baankiin Gadaadhaa kora waliigalaa abbootii aksiyoonaa idilee lammaffaa fi yaa'ii ariifachiisaa lammaffaa geggeesseeti jira. Kora kanarrattis abbootiin aksiyoonaa bakka bu'oonni baankii biyyoolessaa ejensiin galmeessaa fi mirkaneessa ragaalee federaalaa akkasumas ammoo keessummoonni affeerraman argamaniiti jiru. Kora waliigalaa baankii Gadaa lammaffaa kanarrattis pirezidaantiin baankichaa obbo Waldee Bultoodhaa baankiin isaanii xiyyeeffannoo olaanaa teknooloojiif kennuudhaan baankii hojii isaa geggeessaa jiru ta'uu himaniiti jiru. Akka waliigalaatti baankiin Gadaa erga hojii eegalee ji'a 11 ta'ee jira yeroo ammaa kana. Ji'a 11 darban kana keessatti hojii gurguddaa baay'ee raawwatee jira. Achi keessaa inni tokko teknooloojii ammayyaatiin tajaajila laachuudha. Maamila isaatiin haala saffisaa ta'eef gammachiisaa ta'een tajaajiluudha. Kallattii kanaan teknooloojii ammayyaa ta'e addunyaa irratti beekamu T24 Temenos warra jedhaman irraa binnee hojiitti jijjiirree jirra. Kana qofaa miti diijitaal baankiing irratti bal'inaan hojjetaa jirra. Mobile banking hojii eegalsiisnee jirra. ATM card hojii eegalsiisnee jirra. Saantiin pay waliinis akkasuma hojiitti gallee jirra. QR koodiidhaan kaffaltii adda addaa kaffalamuuf. Kana qofaa otoo hin taane Gadaa Bank Payment System waan jedhamu mana barumsaa adda addaa kaffaltii ijoollee hojii wal qabatee akkasumas tajaajila mootummaan laatu keessumaa ibsaa telekoom wajjin wal qabatee tajaajila kan laachuu danda'u siistemii haaraa kan baankichi wajjin deemu isa kanas hojiitti jijjiirree jirra. Yeroo gabaabaa keessatti internet banking akkasumas ejensii banking hojii keessa galchina jechuudha. Walitti qabaan boordii baankii Gadaadhaa Dr. Hassan Hussein Raawwiin hojii boordii daayirikteerota baankichaatis gaarii ta'uu isaa himaniiti jiru. Raawwiin boordii kennaa hedduu gaariidha. Boordii hedduu wal jaalatu, hojii wal qabatu, dhimma qofarratti fuulleffatu, baankii kana gargaaruudhaaf halkanii guyyaa kan dhama'u, halkanii guyyaa kan hojjetu kanaaf hariiroon isallee gaariidha. Raawwiin isallee gaariidha. Gamoo waliin ga'insaa fi babal'ina dammeelee isaatiinis baankiin Gadaadhaa naannolee biyyattii garaagaraa keessatti baankii saffisaan babal'achaa jiru ta'uu isaa pirezidaantiin baankii Gadaadhaa obbo Waldee Bultoodhaa himaniiti jiru. Kavareejiin keenya yookiin immoo lafni nuti qaqqabaa jirru magaalaa Finfinnee keessa iddoo hundumaatti bannee jirra. Magaalaa Shaggar iddoo hundumaa jirra. Zooniilee adda addaa Oromiyaa keessa jiran iddoo adda addaatti banneerra. Naannoo biraa Maqaleetti bannee jirra. Harariitti bannee jirra. Hawaasaatti bannee jirra. Naannoo Amaaraallee adeemsa kan jiru jira gidduu kana kan bannu nageenya hojii wal qabatee waan xinnoo jalaa ture jira. Kanaaf naannoo Soosaas akkasuma bannee jira jechuudha. Soo kana baankiin babal'ataa jira jechuu barbaadeeni. Walitti qabaan boordii baankii Gadaadhaa Dr. Hassan Hussein baankiin isaanii hawaasa bal'aadhaaf dursa kennuun baankii hojjechaa jiru ta'uu isaatis ammoo himaniiti jiru. Baankiin kun baankota biraatirraa waan inni adda of godhanii barbaadu tokko baankiloonni hedduun namoota qabeenya gurguddaa qaban keessummeessuu irratti fuulleffatu. Magaalaa kana qofa irratti fuulleffata. Harki 80 harki 90 magaalaa kana irratti fuulleffata. Nummoo abbootiin aksiyoonaa dargaggoota harki guddeessi isaa naannoo garaagaraa baadiyyaa keessa hedduun isaanii yeroo jalqabaatiif warri aksiyoona bitan lakkoofsaan hedduu guddaadha. Kana waan ta'eef wanni gochuu barbaannu keessaa tokko tajaajilli baankii namoota maqaa dha'e kana baadiyyaa keessa magaalaa xiqqaa keessa namoota jiran namoota ol ka'uu barbaadan dhaabbachuu barbaadan karaa faayinaansiitiin argitee jabaachuu barbaadaniif carraan jiru hedduu dhiphaa waan ta'eef carraa san babal'isuu barbaanna jechuudha.